politikoolii kanneen mallaqaan bitee jedha. Non-profitiin advocacy ammoo kan goonu kanas ni galee ka ummataa fi warra siyaasaa walitti finnee akka ummanni kun rakkoo fi dubbatu yaada fi dubbatu kan goonu. It is 501c3c da kun ammoo 501 da natti fakkaate c4 da. So warra kana miiliyoonadhaan sagalee bitaa jiranii asii Maryland keessatti illee namoonni adda addaa kana argitan illee galatooma kaampeenii adda addaa warra biyya dhaqaniitiin dhufaniitiin akkamitti akka koongireesii Ameerikaa actively godhaa jiranii. Anyway, kana jalqaba irratti kan hin dubbadheef kana mara irratti ummanni Oromoo biyya san keessatti akka special deputy envoy Peyton jedhetti percentage 60 waan kan irra deebi'ee dubbadhee ammallee irra deebi'uuf sababa qabaan dhageeffadha. Percentage 60 jenne 60 jechuun nama 10 hoo fuutan Itoophiyaa keessaa minimum namni 6 Oromoodha jechuudha. Tigray yoo fuutan ammoo 10 keessaa tokko toon ta'in walakkaa tokkooti. Gadda hiriira yoo bahu uummanni kun akka percentage warra Itoophiyaanisti baanas ni galee akka nama percentage 30-40 gada feetitti miti. So Oromoon lakkoofsaani percentage 60 ofiin jennu Twitter campaign irratti uummanni diaspora keenya kuni hangam turmaataa jirra. Xalayaa campaign kana irratti hangam keenyatu ifa. Okay, hangam keenyatu itti hirmaataa jirra. Dhiiroo raajina ta'ee jedhan Itoophiyaan akka keettetti even CIN lakkaa'etti Oromoon percentage 35 hanga 40 jedha. Percentage 35 hanga 40 jedha. Peyton special ka jedhee akka tasaa harkaa baate beekeeti miti percentage 60 jedha laalame. Percentage 35 fi 60 walakkaadha. In fact walakkaa ooltu muramee jedha. In fact sagaleen Oromoo Itoophiyaa keessatti intentional sirna kalee dhiyaanii ummanni percentage 65 ummanni kennetti minimum 65 irraa 35 gad deebi'ee jedhe. Sintaa fakkaati jiru. Lafti Oromoo harka 70 ol Itoophiyaa keessatti gadi deebitee percentage 30 lafti Oromoo. Ummanni Oromoo 35 kaa'amee jedhee lafti Oromoo 30. Mee dhiiroo laala. Waa hedduu wal keessa makee siyaasaa jira. Baay'ina keenyaaf sagalee godhaa hin jirru. Gara kaaniin ammoo akkamitti akka ciccinne laala. Lafti keenya otoo addatti hin cinne jenne gara maraa diina qorannee jedha. Maaf jette yoo Oromoota Walloo achi gannee deemuu barbaanne, yoo Oromoota Harargee achi gannee gad deemuu barbaanne, kara naannoo Matakkit yoo gannee deemuu barbaanne malee ummata kanaan nagaa argachuu hin dandeenyu. Sirni uumamee ummata Oromoo as baase yes Oromoon hedduu gammannee jira afaan keenya dubbatuuf yeroo jalqabaatiif. Nuti qubee generation afaan keenyaan barannee sabboonummaa keessatti guddannee jenne. Akka amma yeroo Oromoo ta'uun kun bashannanaa ture miti. Waggaan guddadhu Oromoo hedduu Oromoo ta'uu hin barbaadu. Ani yaadadha bara 2006 yeroo jalqaba biyya deemeen jedhee. Airportitti dhaqeetiin afaan Oromoo dubbadhee jennaan natti koflan. Baasa yaabbadhee baasa keessatti sirba afaan Oromoo gaafadhee jennaan akka waan an seexaana biyya biraa dhufee natti koffaa turan. Warroonni sun waan isa ajaa'ibsiisu naannuma Adaamaa, naannuma Shaashimannee, naannuma Finfinnee kan Oromoodha. Eessumni kee tokko askoo jiraataa ture. Oromoodha warri kunniin kara burraayyuu kana hin beektan jechuudha. Sitti koflaa turan hadha akkasii miti jechuudha. Anyway, dammaqiinsa guddaa Oromoon argatee jira waggoota 15 kana keessatti, waggaa 10 kana keessatti Oromoon biyya alaas ta'e biyya keessatti dammaqiinsa argatee jira. Qabxii keessatti deebi'uu fi Oromoon bal'inni isaa walakkaan irraa muramee jira. Baay'inni isaa walakkaan dhoofamee jira. Sirni kun ammoo eenyuun ol nu miidha. Akkasitti naa qabaa akka duratti isin deebi'ee jira. Percentii 35 illee haa taanu 60 illee haa taanu akka deputy special envoy ta'ee ummanni keenya kan biyya alaa jirtanis ta'e kan biyya keenya maal godhaa jirra? Mee maal godhaa jiraayyee mee warri kafaa'oo kaasfaan jirtanii warri abaa'oo faana jirtanii warra woboo faana jirtanii mee warra PPO achi dhiisaayyuu maal godhaa jirra? Twiiterii kamirratti hirmaataa jirra? Akkamitti hiriira laala warri sun gadda hiriira akkasitti addii sochoosee miidiyaa kabar godhee state of confusion mootummaa irratti uumee jira. Because maal jedhama mootummaa seeraan filamee jira.
nuti amma ofii hadiraa waliif dhoofna si galee anis waan isin feetan dubbadhaa isin ani kan dubbadhu dhugaarraa otoo hin ta'in namni garii fakkii fudhataa jira dhugaa lafa jirturraa otoo hin ta'in waan gurri keessan dhaga'uu barbaadu agartee qasan dubbadhee jira isinillee waan gurri keessan dhaga'uu barbaadu waan dhageettaniif harkanaa dhooftani conscious analysis godhaa hin jirru miidiyaa keenya ta'e warra politikaa keenya ta'e warra diplomaasii keenya ta'e wanti nu godhaa jiru hanqina guddaa qabaachuun isa jira dhiiroo hanqina guddaa maa hojjette uummanni mee ilaala miidiyaa keenya ilaalaatiin miidiyaa warra habashaa ilaalaa jedhame harka 4-5 laalamee jira uummanni ilaalaa jiru kami engadda hiriira baay'isa irratti harki walakkaa ol uummata keenya gabrootan keenya maali ijoollee kalee abbaan keenya nurraa bade kalee abaa'u keessa waggaa 30 ta'etu hadhaas baheetiin akkamitti Oromoon Tigree wajji dhaabbatti jedheetiin dubbatee jira inni ka Amaara wajjin ergamu itti mul'anne sirni abbaa akaakayyuu kiyya miidhe yes Tigreen yoo ijaartu Oromoo akkan tasgabboonnetti ijaarte jette lakkoofsa uummataa garii kuttee biyya lafateen kaaniif qooddee akka takka Oromoon argatu hin qoonne garuu san keessatti wanna xiqqishu tokko nu kennite lakkoofsa walakkaa nu kennite saniin gammannee jira that is big achievement dha sun akka Oromootitti achievement dha yeroo jalqabaatiif Oromiyaa naannoo agarree afaan keenya dubbannee jenna saniif uummanni Oromoo Tigreetti gammannee jenna even though sirni sun akka malee nu miidhee warri hadha hangoorra jiru keessatti warri OPDO irra jirtan mee warri PP deeggaraa jirtan mee ilaala hiriira bahaa jiru kana irratti walakkaan at least isin argi guddaani yoo sirna kanaaf ergamtanii afaan keessatti dubbatamaa jira moo ani gaaf tokko progressii goonee jira jedhee dubbadhee jira I believe it because waggaan guddadhu afaan Oromooti dubbattu sitti koflan hadha sirba caacaalu sirbisiisaa deeman waan isaallee hin beekane abbaan gadattu baheeti lola kanaaf akka safuu dubbataa jira at least recognize godhanii jiran achievement guddaa goonee jira hangam addunyaa Oromoo barsiisna jenni Oromoo malee Itoophiyaan hin jirtu hin jiraachuu hin dandeettu qaamni Itoophiyaa harki 60 ol Oromoodha harki 60 anin deemaa jedha waan hin fakkaanne Itoophiyaan tun ijaaramiinsi ka ijaaramte Oromoo diiguu irratti ijaaramte kan Oromoo diige ammoo ka Itoophiyaa kana ijaare ummata Oromooti wal keessa makee jedha maafis ni jedha asirratti fakkaate ijaaramiinsi Itoophiyaa kana keessatti Oromoon harka qabdi nama biraati miti in fact akkuma beektan ummanni Amaara jedhamu hin jiru lafa Amaara jedhantu jira lafa san keessa Walloo jirti lafa san keessa Qimaanti jirti Agoo jirti Argobbaan jirti sabaaf sablammiitu jira ummata kanatti of fudhateetiin ana Amaara jedhee deema maaliif isin fakkaate naannoon sun ka uumamteef naannoon Amaara ka uumamte distraction Oromootiif uumamte akka Oromoon hin jabaanne humna guddaa godhatee naannoo san keessatti dhageettee kan gooneef warri darbee warri Tigree uumee jedhe sabaaf sablammii walitti qabee Oromoo achi kutee ummata kana seexana godhee hadha ummata warra inni uumetu deebi'eeti warra nyaatee jedhe OPDO jarri guddisetu genocide Tigree irratti godhee jedhe Oromoodhaa miti Abaawoodhaa miti akka ani of course maatii Abaawoo keessaan dhufe Abaawoon dhaaba waggaa 50 progressiin isaa maal godhe ummanni isa keessaa ba'e akkamitti kaansarii ummata Oromoo irratti ta'e qabsoo Oromoo kana keessatti maqaa Abaawootiin biizinasa akka ittiin dalagaa ture tokko bosona keessatti du'ee reeffi isaa raafatamee ka jiru kan maqaa Abaawootiin isa toon ta'in maatiin isaa badee jedhee meeqa akkasumas ammoo maqaa Abaawootiin kunoo adda addaan itti bu'aa argatanii jiran jijjiiramni tokko yoo dhufee jedhee dhaabni kunillee hunduu itti gaafatamuu qaba qabsoo Oromoo du'iinsa uummata Oromoo kana keessatti because kalee wannan dubbadhee yaadattan taate NGO'n biyya jirtu keessa harki 90 kara biyya xiqqoo uummata percentii 20 kana 20 gahani percentii I don't know Tigreen 6% sabaaf sablammii Amaaraa walitti qabdee Affaar percentii 4 akkana percentii 16 walitti kuwan sabaaf sablammiidha harki 90 karas deemee jedha ummanni baay'inni harki guddaan 70 gara keenya jira garuu dhaabni hojjettoota 964 qabaasni jedhe 900 karas jira 64 gara naannoo biraa jira jechuu dandeettanii jettan systematically ijaarame achi qofaa miti as biyya alaa kan keessatti ilaaltanii VOA ilaala
BBC ilaala miidiyoota kanneen keessa kan jiran akka jiruun nafxanyoonni harki guddaan warra kan Oromoodha. Akkuma Abiyyi an Oromoodha jedhaatiin Oromoo dhaagsisaa jira. Miidhaa baanii jiru kunniin marti gaafatamuu qaba yeroo hundeen hin dhufan jedhee jastasii noo akka dhufu taate roadmaappii dhumarratti itti deebi'ee naasee jedha roadmaappii dubbachuuf deemnu kanarratti transitional justice dhufuu qaba. Uummanni namni keenya beekta du'ee gabbaree yaadatamu. Namni Finfinnee irratti yoo du'ee jedhe uummanni ru'ii naannoo san jirtu ru'iin akka namatti ilaalamee jira. Uummanni kuuwwan achi kan jiru duuti isaa hin dhagahamtu. Kun systematically Itoophiyaan biyyoota ollaa kalee isin dubbadhe biyyoota ollaa qofa ta'uun ta'e as biyya West keessa dabarteetiin akkamitti Oromoon exclude system san keessa ta'e ka godhellee Oromoodha. Ergamtuu qabataniitiin deemanii jechuudha. Ergamtuu ilmaan goobanaa abbaa ilma goobanaa ture. Goobanni Minilik wajjin kan Oromoo cabse. Ilmaan goobanaa sirna Haayile Sillaaseetiif sirna kalee irra turan. Hadha immoo akaakayyoonni ilmaan goobanaattu aangoo kanarra jedhamu. Isinillee hedduun gariin keessan ammoo kolbeennu ka hedduu natti dheekkamaa jirtanii disappoint gootanii maanii fi shanii TPLF wajjin dhaabbataa jirtu hojii deemtanii kanatti dubbatantu jira. Mee of laalaa jedha yeroo kana keessatti. Yeroo kana keessatti warroonni sirna kana deeggaraa jirtan. Sirni hiriiratti bahaa jiru san keessatti Oromummaa argitanii jirtanii. Alaabaa Oromoo agartanii jirtanii. Yes sirba Oromoo tokko si dubbachuuf. Atiin Amaar wajji rafuu hin saalfatini Oromoo yookiin shanii Tigree wajjin Tigree of dandamuuf deemaa jirtu uummata parsantii 6 lakka lessan nama tokko kudhan keessa walakkaa jechuudha. Akkamitti saalfadhee jedha jechuu barbaadeetiin. Anyway, so Twitter irratti hangam keenyatu hirmaataa jira. Xalayaa Jawaarii fi garaan isin gubataa jira. Mee yoo walgeettan afooshaa irratti maal godhaa jirtan? Kalee xiqqoo dubbadhee jira Oromiyaa keessa uummanni jalqabaaf bilisoomsee jedhu uummata Wallooti. Waraanni mootummaa kanaa hin jiru caccabee jira. Uummanni Baalee maal godhaa jirtu? Moo sirna kanatu sirni kun isiniif ta'eetiin gaafa beelaa qofa na dhaqqabaa jedhaa jirtan. Amiin dhaqqabuun nama du'aaf jiru hambisuun absolutely namoonni gariin akkanatti dheekkamtan hin beekaa necessaryidha. Because sirni of laalame sirni kuni sirni Oromummaa afaan keenya tuffatu afaan jibbu. Uummanni Oromoo uummanni Arsii kophaa isaatitti Baaleef Arsii walitti qabee jechuu kiyya. Miiliyoona 20 ol ta'a. Biyya san keessatti yoo xiqqaate jedhe wallamaan sun biyya qaba inni uummata naannoo san jiru olaalte jette. At least 15 waliin ta'uu jira. Hoo akkamiin exaggerate godhee deeta engadda WC ijaarree irratti olaallee jedhu jechuu barbaadeetiin. Mee uummanni dhalataan biyya sanii aangoo kamirra jirta qabeenya kamtu isinii taree jedhe laala amma kaasamaa jiru reconstruction ijaaramiinsa Itoophiyaati. Ijaaramiinsa Itoophiyaa kana keessatti naannoo Amaaraatiif naannoo Tigree qofa kaasamaa jiru. Naannoo Affaarii katti eda'amaniif because wanna asii gadee uummanni kun saba biraatiif yaadaa kan hin jedhu. Si ijaaruuf yaalaa jiranii. Uummanni kan kee beelaan Baalee irratti du'aa jira. Beelaan Arsii irratti du'aa jira. Harargee irratti du'aa jira. Keessiif dubbataa jiru agartee jirta sirni kun. Kantiibaan magaalaa keetii yookiin ammoo gavarnanii naannoo sanii kasii dubbataa jiru agartee jirta. Because gaafa haga naannoo Amaaraa lolli dhufee jedhe nama miliyoona 3.4 qotu buqqee jedhaniitiin taakkalaan sigalee taakkalaan ijoollee ganda naannoo Shawaa jedheetiin guuree qabeenya lafa adda addaa kenneefii jedhee Oromoo qoodee jedhe jechuudha yeroo aangoo kantiibaarra ture jechuudha. Of course Adaanech kan naannoo Arsii keessatti dhalatte ka ofii Arsii representative gootee jettu ka ofii ammoo the enemy of ummata Arsii kan taate ummata Arsii qofa ta'e ummata Oromoodhaaf kan taate achirra ka jirtu abbaa manaa isii Amaara isiin ammoo achi jirtuu fi maqaa Arsii godhatteetis akka miidhamiinsa Arsii irratti kan goote jette warroota akkanaa kan warroota akka Taakkalaa warroota akka Adaanech kanneen dhiifama maqaa yaameen jedha. Maaf maqaa yaameen jedha because uummanni kun galaafii hin jiru kalee waan gaarii godhan itti fakkaata. Yes, hanga ta'ellee ta'u ganda ofiitiif Taakkalaa waa godhee jira. Garuu ganda ofiitiif waa godhuun sun Oromoo walitti diree jira.
Oromoon Harargee yennaa hiriira Finfinneef jedhaa jiru Finfinneerraa lafa fudhateeti miti. In fact ijoolleen Tuulamaa ka Finfinneerraa buqqifaman Arsiidhaaf Harargee keessa jiran. Arsiidhaaf Harargee keessatti jireenya jiran. Uummata Oromooti kunneen. Garuu taakkalaan yennaa akkasitti lafa qoodee jedhu yennaa akkasitti biizines warra garee taakkalaaftii fi garee eenyu jalaa badee jedha Adaanech garee lamatu jira OPDO keessa ka ijaaramaniitti ni jedhani wanti kanneen kaasaa jiru anyway akkareetti akkuma feetu ijaaramte mee amma yeroo kana keessatti Prime Minister aangoo kumandee godhu kennee jira. Even yoo jiraatellee in fact akka Oromootitti hedduun gammadee jira otoo hundi aangoo hundi warra Amaaraatiif kennatte that is legitimate. Maybe afaan Ingiliffaatiin dubbadhee jira akka addunyaa dhageetu it makes absolutely sense akka yaada kiyyatti aangoon amma Itoophiyaa keessa jirtu kunneen hunduu Amaaraan mala ergamtoonni akka kunniin Shimallis kunniin warra nu nyaachisaa jiru warra qabsoo Oromoo irratti danqaa guddaa ta'e waan ta'eef isin achi deema. Warri dhuguma aangoo kan dhuunfatee harkaa qabu aangoo haa fudhatee jedhu. Isin ammoo Oromoonni gadaftanii of gaafachuu qabdan. Lakkoofsaan uummanni argee qofti miiliyoona 15 uummanni argee qof miiliyoona 15 baay'een extremely kara saawuziin kun extremely populate warra ta'e. Garuu addunyaan quba isin qabdu miidiyaan quba isin qabdu du'a keessan jiraachuu keessan namni beeku tokko hin jiru. Lafa keessan hatuu fi qabeenya keessa hatuu hin dhufan. Isin ammoo qabsoo kan harka marattaniitiin ilmaan ganda tokko warri obbo jennuuni ka uummata Oromootti du'aa jiru kun ati harka maratteetiin si haa bilisoomsuu barbaadda. Or ammoo teetteetiin gaafa bilisummaan dhufte aangoo qoodamuuf dhuftee jetta. Akkasitti hin dalagu. Waa hedduu as keessatti hin kaasee jedhe. Baay'inni keenya hagana. Aktiivii irratti hangam hirmaataa jirra. Koominitii keenya bira hangam dhaqaa jirra. Miidiyaan keenya hagamtu lallamaa jira. Mee ilaala ka saba biraa achi dhaqee ilaalaa jiru. Akkamitti waan tokko godhu because ka diina kana ofirratti fidee jedhe Oromoodha. Ofirra tursiisee jedhe nu hardhallee ka ofirra ofitti eersuuf deemu nu. Miidiyaa maaloo dhageeffatanii jettanii maal si galee achi keessa ka jiran warra makaa kanatu jira. Warra makaa uummata adiif beektan biyya kanatti namni abbaan yookiin haati adii taatee walakkaan gurraacha yoo ta'e ijoolleen sun gara minority deemtiin beektanii miti 1% drop yoo qabaatte jette it is considered black gurraacha dama diini gurraacha gurraachanillee diidamallee 50 millee keessa jiraate gurraacha laakkamte jirta. Uummanni Oromoo dhalatee harki guddaan si galee drop sanyii biraa yoo jiraate jette sanyii biraatti of laakka'ee jira. Sanyii garasiisa laakka'ee jira because uummata Oromoo ta'uuni ba'aadha fokkiin uummata saniif. Warroonni gadaftanii warroonni jalatti gadaftanii rakkoo sirna empaayeraa kun miti maal godhaa jirtan biyya kana keessatti population Itoophiyaa Ameerikaa kana keessatti 700,000 wayii oli at minimum 750 oli at minimum san keessa walakkaan uummata Oromooti. Hiriira yoo baanu hangamtu qophaa'aa jira Twitter yoo goonu hangamtu itti hirmaataa jirtan of gaafachuu qabna. Yes dadhabdee jirta I understand because waan kana godhaa turre waggaa baay'ee garuu kun ammoo kadhumaati. Gara kaaniin ammoo jijjiirama dhufu kana already hanqata illee ta'u argannee gonfannee irra jirra. Ayyaan irreecha akkaataa itti irreeffame gaaf tokko dubbadheen ture. Addunyaa Oromoon parsantii 60 jettu kana argaa jirti garuu kan nu miidhaa jiru warra kana diinni kun warra kana Amaara warra jedhamu ammoo hin jiru akkasitti ilaalle warra Amaara jedhee fudhatee deemu fantastic baay'ee jaaladhee jira ani warra isa wajjin dalagee jira warra ani hin dalagne warra ji warra nafxanyaa ka afaan ani Itoophiyaa jedhu sanniin diinni hamaa warra sanniin qofa. Maqaa biraa qabaa fi sigalee warroota akka maqoota Oromoota amma maqaa Oromoota afaan Oromoo dubbattee Oromoo mitu maqaa biraa qabaa fi garuu maqaa sana asirratti dubbachuu hin barbaanne. Kaleelli ka dubbadhe dhaabbilee amma duratti xiqqoo ka dubbadhe VOA ilaaltanii dhaabbilee adda addaa ilaaltanii UN keessa ilaaltanii Oromoo baay'inaan parsantii 60 fakkeenyaaf Tigree kalee ka dubbadhe jedhe parsantii 6 achi keessa ka jiran parsantii 30 NGO UN keessa ka jiran. Nafxanyoonni ammoo parsantii 50 oltu achi keessa jira waan isin ajaa'ibsiisu.
Oromoon balbala eedduudha suniyyuu carraa yoo argatee jedhee balbala eeddu malee wanti xiqqoo fakka kaasanii jiran. So uummanni Oppiidiyoo yeroo kana qarqaartan sirna kana akka turuuf ijoolleen teenna kaduutu garaa akkasi nyaattu maal arganneetiin? Because naannoo Amaaratti raadikaal Amaarummaa kiyya jaaladha jedhanii ka'idhanii ajjeesan hin jiru. Naannoo Somaalitti hin jiru. Naannoo Sidaamatti hin jiru. Naannoo Tigree of course hin jiru. Naannoo Oromoo qofa keessatti Oromoo shanee jedhaniitiin adeemsanii jiran. Naannoo Oromoo keessatti qofa keessatti warri poolitikaa namni 50 manadhaa keessa jira. Oromoo qofa ta'uu isaatiif Jawaar manadhaa keessa jira. So Oppiidiyoo PP calculation kamiini uummata Oromoof dhaabbachaa jirtanii jettan. Sirna kana bira kan dhaabbatanii in what calculation? I mean, mee of gaafadhaa jedha warroonni natti eekamtaniitiin akkamitti shaneen mushaatama kalee jettee Tigree wajjin ka dhaabnee fi otoo lolli kun hin bu'in ka dhaabne marii ka dinnee fi OLF malee jedhanii jette. Isii ka jechuu barbaadde ka jette illee actually ka jechuu barbaadde otoo hin ta'in hariiroon OLF fi hariiroon TPLF long timeidha warri kun waliin jira amma publicii bahanii dhufanii jette. Qabsoo kalee irratti warri kun waliin jira. I don't know. Suni sirna justice yoo dhufu ka itti gaafataman ta'a yoo ABO warra kana wajjin dalagee yoo ABO'n sirna waggaa 30 irratti uummanni keenya itti du'aa bahee kan ture leadership itti gaafatamuu qaba. Ammatti garuu Oppiidiyoon amma keessa jirtan uummanni isin shanee jettanii ajjeesaa jirtan. Naannoo Amaaraa keessatti shanee jettee Amaaraa ka ajjeesaa jirtu ni jira ka uummata isaa ta'e jechuu kiyya. Kan jibbamee kan TPLF waggaa 30 fi ABO jettee nama keenya hidhaa baate nama keenya ajjeesaa baate. Mee akkuma isin jettetti iyyuu because intaloon tuni kalee TPLF wajjin argamtu turte sabab sablamii sabab xiqqootanii agartanii walitti fidanii aangoorra kaahaniitiin akka atiin dubbanne si galee bar isin Amaaraa miti bar isin sabab xiqqoo keessaa dhufte bar Itoophiyaa maraaf yaadde jarri Itoophiyaa maraaf yaadanii jedhan ati ammoo narrow minded Oromoo dubbattee jette xiqqaadha. That is systematic achi keessa ka jira ka qaban jechuudha. So kanaafiyyuu yeroo kana keessatti eega olaantummaan Oromoo ka jiraatu taate maaliif namni keenya daa'imman teenya waggaa 12tti naannoo Amaaraatti duuti? Maal eega Oromoo kan dubbatan maaliif hidhamtoonni teenya yeroo kana keessatti ru'iin jira this is facts ru'iin jira maaf ilaayin ta'a? Maaf gadi hin dhiifamne? Sirna jigaa jiru kana keessatti Oromoon maaf manidhaa keessatti because Somaaliyaa akkasitti hidhamte argaa hin jirru. Martinuu karoorrisuu fi isin bituuf akka ilaalcha kiyyatti Oromoonni sirna wadda Tigree wajjis ta'e Amaaraa wajji dalagu kuni ofiif dhaabbachuu waan hin dandeenyee fi Amaaraa jala deemtanii jettan. Maaliif ani akka nam tokkootti Oromoon baay'inni isaa isinitti mee jira akka ilaalcha kiyyatti uummata cituu danda'u miti. Kana jechuun ammoo Itoophiyaan akka jirtu kan itti fufuu qabdi absolutely not because Itoophiyaan ka uumamteef ka turtee fi Oromoo distraction irratti jijjiiramni akka transitionally roadmap irratti baasne irratti hopefully yeroo gabaabaa keessatti ni argattu baasne irratti sirni jiru saffisaan hanga diplomaasii UN office qabatee kunniin tokko olaanameetiin haqamuu qabu because warroonni sirna kana keessa turan waggaa 30 Tigreen aangoorra turte. Sirni kalee diriiree sirna Haayile Sillaasee jalatti diriiree sun hadha deebi'ee nyaataa jira. Naannoon Amaaraa akka jarri Oromoo ittiin miidhuuf ijaarte hadha jalaaf kana godhee jira. Kanaafiyyuu jijjiirama dhufu keessatti hatattamaan Oromoon gaaffiin isaa deebi'uu qaba. Gaaffiin isaa akka achirratti deebi'u gaaffii sanoo anatti si beekaa miti. Uummataaf dhiyaatee jira. As teennee ammoo roorrisuu waan hin goone oli kijibuu miti. Amma Oppiidiyoon injifannee Tigree Abiyyi maal jedha akka daaraa goonee jedhe hadha daaraa santu ka'ee jedhe kijibni wata akka bishaan hin kaasuu jechuudha. Uummanni Oromoo ammoo kan uummata keenyaaf garaa isin gubate hin beektan. Gariin ammoo numa diikuuf numa keessa taa'ee dalagaan isaa numa shakkisiisu wal shakkisiisu ofii isaatii waan dalagu nama waa dalagu ammoo afoo dhaabbatuuf dhufee jira. Kanaafiyyuu isin of laaluu qabdanii jechuu barbaadeetiin. Kanumarratti kan inni jedhee isin dhaabee jiru. Riippoortii Yemen tokko baasnee jirra.
namni baay'een ka share godhata argaa waan jirree fi I don't know kan post godhee hin beeku garuu ollaa irratti post ta'ee jira. Kara peejii 8 natti fakkaate siriidha. It's a series. Tokkoffaa lamaffaa hedduutu bahaa jechuudha. Kan namoota adda addaa keezii godhaa jirru. Warroonni kalee daawwattanii naqunnamtanillee waa'ee kanarratti waan fidnee harkaa qabnu tokko hin jiru. Dogongorinaan misleading informations ni kennuun barbaadu. Garuu information suni waa'ee keessan akka dhageetti argatuuf dhaabbilee adda addaa including akkuma dura kalee jedhee UN dhaabbilee adda addaa UN OCHA, Red Cross, Amnesty International, Human Rights Watch kanaan nu kaachira dalagurate iddoo ji'oottan 7 irratti gaafataa turre. Special case focus goone Yemanii fi Wallurratti ji'oottan 6 dabre maarchii irraa jalqabeetiin dalagaa turre jechuu barbaadetti. Kanaafiyyuu tokko torbaan kan otoo hin ta'in torbaan itti aanu keessatti reportii interview nama godhee data ka funaanee akkamitti baqataan uummanni Oromoo Yemen keessatti akka garbatti ilaalamaa. In fact even warrummaan UN keessa dalagaa bahee ture Oromoon akkamitti akka human trafficking garbaa fi meeshatti akkamitti akka ilaalamaa jiru. Laala otoo Oromoon biyya qabaatee jedhee silaa akka garbatti ilaalamu. Otoo Oromoon mootummaa qabaatee jedhee mootummaa kana keessa ammoo warroon hadda mootummaa kana keessa jirtan sirsa kanaaf ergamtanii kalee abaa'oo keessa qatotan hadda ammoo as keessa teetanii karaa labdanii uummanni Oromoo Saawudii keessatti akkasitti rakkatu Yemen keessatti bineensaa gaditti ilaalamee hin jedhu. So kanaafiyyuu wanni isin jechuu barbaade kan Yemen irratti riippoortii san dubbisa riippoortii san itti fayyadamaa jira. Wannummaan dhaaba akka dhaabatti isin godhaa jiru guddaan tokkoyyuu wanna akkanaa kana because kophaa keessan godhuun extremely difficultidha. Akka dhaabatti godhaa jirra jechuu barbaadeetiin. I think may wanna bira kaafee kanneen qabxii kee keessa ilaalaa jira. Yeah, just baay'een hin jiru. Miidiyaa dhibbaa oltu Itoophiyaa keessa jira. Miidiyaan tokko Oromoof dubbatu hin jiru. Warri OPDO sirna kana keessa jirtanii sirna kana akka maaliif akka haa turu itti jaalattan ani hin agarre. Because naannoo Amaaraa keessatti namni 50 yeroo tokko du'ee jedhee miidiyaan 50 kun ka'ee dhaabbatee jira. Oromoo keessatti 50 ta'uun ta'in kun 50 ta'u du'ee miidiyaan kun hin dubbatu. So sirna kamtu isiniif ta'e akka dubbattan of deebitanii haalaaltanii haa yaaddanii barbaadeetiin ani kanarratti maaltu nuuf ta'ee jira. Warra biyya alaa jirtan ammoo fakkeenyaaf Amaanee Badhaasoo koongiressii fiigaa jirti. Akkamitti akka qarqaaruu qabdanii ijaaramuu qabna. Warra ijaarame kana akkamitti jala dhaabbattanii akkamitti faana hirtaniitiin beekumsa keessanii qarqaartanii jettan. Because teennee toona laaltanii akka mammaa si galee gaafa Juushiif dhufan ani Juushii miti hin dubbannee jedhe. Gaafa I guess Muslimaaf dhufan ani Muslimaa miti hin dubbannee jedhe. Gaafa naaf dhufan ammoo namni naaf dubbatu namni hin jiru dhumatee jira jedha. Kanaaf iyyuu akka akkas hin taane Oromoonni ka BP keessa jirtan sirna kufe kana keessatti ammallee ka deemaa jirtan. Akka yaada kiyyatti mootummaan ammatti akka aangoorra jiru Amaaraa which is fantastic. I'm glad otoo tolti akka jiruun daanichi warri maqaa Oromoo himatu because otoo akka bu'aan uummata Oromoolee bu'aan qabdanii bu'aallee qabaachuu hin dandeettanii uumama keessanii DNA keessan keessatti jibbiinsa Oromoo waan qabdaniif maqaa naannoo itti dhalatanii isaan himachuu yoo hin qabdanii anyway justicein sirna dhufu kanarratti justicein tokko shakkii tokko malee hin dhufa. Warroon miidhame kanarratti we gonna ensure and that is what we're doing. Sani kan barsiisaa turre sani kan hin godhaa jirru. Kanaafiyyuu warroonni biyya alaa jirtanii maal godhaa jira jedhaa of gaafadha. Video kana I appreciate warri ilaalaa jirtanii warri share godhaa jirtanii garuu hawwiin kiyya waan tokko dhageettanii akti haa gootanii barbaanne jenna. Akti godha. Warroota OPDO sirna kana gargaaraa jira itti dubbadha. OPDOon yeroo sirna jufu kana keessatti hidhamtoota na hidhaa baasa. Hidhamtoota uummanni keenya halkanii guyyaa gara akkoo dhabee jedhu eeguu qabdanii. Haala mijjeessuu fi qabdanii. Eega ajjeessanii borboo miti. No, we gonna make sure justice dhufee jira no matter what. Qabsoon Oromoo eenyuyyuu yoo du'eef duuba deebi'uu hin dandeettu. Qabsoon Oromoo as geettee jirti. Fuuldura qofa ceetee jirti. Uummanni Oromoo baratee jira. Uummanni sabaaf sablammii keessa jirullee baay'ina uummata Oromoo haqa isaa dabe argee jira. Kanaaf nutti ergata. Kanaaf Somaaliin nutti ergatti. Kanaaf Sidaamni hadheen jaalattee nutti ergatti. Kanaaf Tigreen beekteetiin yeroon keessanii jedhaa jirti. Ofii faangotti dhufna jedhaan jirtu. Hin dandeettullee. Takalee sun darbee jiru. Kan rakkoo nuti ta'ee nu afur dhaabbataa jiru isini. Isini dhalattoonni ganda keenyatti dhalattanii jibbiinsa ganda keenyaa jibbiinsa Oromummaa ka qabdan isin ka Oromoo irratti ta'ee jira. So warroota akkanaa akka itti dhiyaatanii
akka yaada kiyyaa yeroon darbee jira. Warra woboo wajjin dubbadhaa. Warra woboo wajjin aangata yeroon keessan dabree jira. They are the future. You are the past. Namoonni gariin ammoo gandummaa si galee ifi bobboo keessa illee jiraate si galee gandummaadhaan ana malee situ dubbataa yoo ka jiraatu taate sun yaada dadhabaadha. In dubbannee jenna. Koffanni si ofaafannisee jedhu takka nu godhuu hin danda'u. As dhiisi biyyatti yoo galu takka nu godhuu hin danda'u. Ru'iin ammoo lamaa miti takkitteedha. Nuti Oromoon kan qabsaa'aa jirruu fi sirna dikteetaraa kan naafxanyaa dhalattuu naafxanyaa irraa buusneetiin sirna dikteetaraa Oromoo irraa baasuuf miti. Qabsoo kanallee ammoo itti deebi'uuf miti. Qabsoo kan itti dadhabnee jirra jenereeshinii dhufu ijoolleen teenya talafaa dhufaa jirtu taadha umrii dargaggummaa keessa jirtu 15 keessa jirtu sunniin akka yaadni jiraa baay'ee qabsoo kan dhiisuu barbaanneeti. Kanaafuu ana malee beekaan hin jiru ana jala duuba hiriira sun ilaalcha dogongoraati. Baay'ee dubbannee jira. Oromoon amma yeroo kanarratti waliin dalaguu qaba. Waliin dalaguu ammoo fedhii qabna, hawwii qabna, waliin haa dalagu. Ummata Oromoo ammoo injoorsina miidiyaan Oromoo ammoo dhugaa jijjiirtu gaggaafachuu qabda. Maaliif ebaluuf ebaluu waliin hin dalagne, ebaluuf ebaluu walitti waamee dadhabne jedha ummatatti hima. Dhoksuu dhiisa. Walirra kakkabuu dhiisa. Miidiyaan ammoo miidiyaan gariin si galee paartiin Oromoo lamaan gaha. Kanaafiyyuu sinfinnu isa finna akka jedhu dalagaa keetii miti. Bakka ummanni Oromoo hiriirratti bahutti bakka ummanni Oromoo dalagaa jiru keessatti itti dubba dalagaan kan kee pilaatfoormiidha. Achi ol of dabarsanii of laaluun dogongora. Akka advokasiitti wanti godhaa jirru uummata Oromoo sagalee Oromoo uummata Oromoo eenyutu dalagaa jira dubbataa jirra. Jijjiirama dhufu kanarratti eenyu sagalee argatu dubbataa jirra. Uummata Oromoo bakka argatu kana jechuun ammoo uummata Oromoo bakka bu'eeti ana qofa dubbatachuu miti akkasii miti. Warroonni akkasii yaaddan hin ta'u. Warroonni ana malee jettan hin ta'u. Warroonni asii akka hin dalagne akka nama hin dalagne illee ofofoo nama afoo dhaabbattanii jaalaa jirtan kunillee of otoo gabaabsinee bareeda ofoo xiqqeessinee bareeda hiriirri qophaa'utti jira akka hin dhagahetti. Kanaaf ammoo hundi keessanuu itti hirmaachuu qabdanii hiriirsa irratti waa hedduu godhuu dandeenya. Achi teennee telefoona bilbiluu dandeenya. Achi teennee Twitter kaampeenii gochuu dandeenya. Achi teennee xalayaa erguu dandeenya. Waa hedduutu godhamuu danda'ama. Martiin koo lolaa jiru si bituuf si galee sagaagaltuudha opiidiyoon isin galee hadha abbaan manaa isii kana boroo abbaan manaa isii ofii isheetti dhaabbachuu hin dandeettu. Kanaafiyyuu uummata ofii hin dhaabbatu farra akka farratti ilaalte jetti. Kanaaf otoo opiidiyoon Oromoof ka yaaddu taate hadha Keenyaa keessatti baqataan Sudaan deeme akka namatti tajaajilamee jedha. Oromoon ammoo Oromoo otoo ummanni Oromoo ummanni Booranaa Keenyaa keessa jiru ummanni Oromoo akka gadaantumatti ilaalama. Maaliif because sirni itti ijaarame kun sirni Itoophiyaan itti ijaaramte kun Oromoo balleessuudhaan Oromoo farra qorachuudhaan ijaarteetti. Sirna kana keessatti ammoo nutu harka qaba. Oromoo harka 60 lafti siillee harka 60 oli. That's at minimum isin jedha. I don't know ganamaan ka'ee hadha kana isinitti dubbadhee jedhee waa tokko bu'aa isin buusee ilaalcha understanding haa qabaannu xiinxala haa laallu cadhisneetuma akkuma agrisaa jedhan sana wal faana deemuu qofa otoo hin ta'in gadi deebineetiin okay eenyutu maal godhaa jira maaliif lollaa jirra maaliif duunaa jirra gaafiin kenna maaliidha roadmaappii amma WOC wajjin baasne kana baay'inni keessan gariin argattanii jirtanii gariin hin arganne yeroo gabaabaa keessatti har'as ta'e borsaatee ni argattan dubbittanii itti qeequu qabdan dookimentii kan haa ta'u ka barbaannu dookimentii uummata Oromoo hunda haa ta'u barbaanne jenna because dhaabbileen martinuu agartee jirti bareeda jettee jirtillee waan feete keessaan dubbattee suni dhimma kennaa miti bareeda jettee dubbattee jirti eenyu bareeda illee wanti dubbanne nuti tokko gabbaruufi miti siigalee akka waaqatti warra gabbaraa jedhu hin jira hin beekne sin beekna malee ka jettan hin beekne siigalee akkasii fi miti kadeen ummata Oromoof waan ta'a jennee dalagne itti amannee itti gadhiisna dogongora qaba kanaafi komantii keessan fudhanna kanaafi ji'a lamaan dabre almost ji'a tokkoof walakkaa komantii fudhataa turre bareechisaa turre because samiirraa gadi hin buune Quraanis Baayibiliinis taate bareechifamanii as gahaniitiin hadha konstituushinii Ameerikaa waggaa 200 duuba bareeda ta'e irra dalagee jira. So that's what we want to create uummata Oromootiif jechuudha. Uummanni Oromoo qabsoo kana keessatti bara marayyuu qabsoon Oromoo akka qabsoo biiznesaati. Garii ittiin beekamee jedha garii namuu ru'ii isaa itti dhabeetiin jiruu dhabeetiin hoomlasii ta'e. In fact hoomlasii illee ta'ee beektan jiraatu. Bineensa agariitti jiraatee jira uummanni Oromoo. Bineensa agariitti Yaman keessatti slave akkasitti ilaalamee jira. Uummanni hangas baa'atee jiru. Uummanni ofii Oromoodhaan gorra fi hin jedhu.
كأكا أدانج كأكا أبيجي كنيني ورجندا كأكا تاكلا كنين أمو وتوكل أمني كن أنغورا نتجرجد موتوما الدنيا تيوان سن أجاب سو الدنيا كمين ندبت نوتي أورمودا وركوني ورا راديكال جري دبتو كان كيس وان جروفي كان كيس بهوفت أراجلا وروني أبولي أددا كيس جرتن نمني مرتينو أورمون كيكو كبا أورمون دبتو كبا آمن كي نيرو كان كيس تسجلي أو كي دبتو كبا ما أبجتشون بيرتا كناف نمتو أوفرت الرأو سيستم تجراجة شولا فكينيا فنمنا دكوبي وجده بريسو طلعين إيسو الله كذا لقونا مبرات دبيسون إيش مريضة تاون أول كان عفوا أبولين كأنه جيرون كان كيس critical moment كان كيس leadership is type of تايد دبتو كبا يون دبتو نمو مالي غافة بيلسوم نكوفا عنgo قدر شو دفع غافة بيلسوم نكوفا عنgo نكنا no now is the time